Akka ragaan qorannoo mul'isutti moobaayilii nuti qabannu suuta yookiin immoo osoo nuti hin beekne karaa baay'eedhaan du'aa akka nutti fidudha. Egaa bilbilli harkaa yookiin moobaayilii jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti hedduu barbaachisaa ta'urraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti daqiiqaa tokkoof of biraa dhabuun namoota hedduudhaaf ulfaataa akka ta'edha hundi keenya kan beeknu. Maali bilbilli harkaa immoo rakkoo maalii qaba jechuudhaan namoonni natti dheekkamtan jiraachuu dandeessu ta'a. Maarree dhugaan isinitti himuuf ka'e kan kaampaaniiwwan yookiin immoo warshaawwan moobaayilaa oomishan akka dhageessan hin barbaannedha jechuudha. Kaayyoon viidiyoo kanaa hojii teekinooloojii busheessuuf yookiin immoo isin sodaachisuuf miti. Galatni teekinooloojiidhaaf haa ta'u. Aniyyuu viidiyoo kana kanan isin biraan ga'u teekinooloojii fayyadameen isinis hedduun keessan bu'aa teekinooloojii yookiin immoo moobaayiliidhaan kan isin sagantaa kana ilaalaa jirtani. Maarree faayidaan moobaayilii ifatti kan mul'atuu fi miidhaan isaa garuu waan hin mul'anneef isinis moobaayiliin miidhaa maalii qabaa jettanii mormuuf yoo kaatan isinitti hin murteessu. Ergaan barreeffama kanaa moobaayilii gonkumaa hin fayyadamnaa jechuuf osoo hin taane rakkoowwan itti fayyadama moobaayiliitiin wal qabatan isin beeksisuu fi of eeggannoo godhamuu qaban isinitti himuu fi itti fayyadama moobaayiliitiin wal qabatee rakkoo fayyaa fi du'aan nama ga'u ni jira. Isaan keessaa karaaleen kanneen muraasni isaan armaan gadiichi. Karaalee kanneen muraasni rakkooleen moobaayilii yookiin immoo bilbilli keenya harkaan nurraan ga'an keessaa tokko dhukkubbii mormaa fi dugdaati. Saayinsiin akka jedhutti namni gadi jedhee moobaayilii fayyadamu yookiin immoo waa dubbisuuf yookiin immoo barreessuuf itti fayyadamuu danda'a. Namni kun morma isaa irratti meeshaa kiiloogiraama 12 ulfaatu akka rarraafameeti yookiin immoo baatuun wal qixadha jedheetu kan inni kaa'u. Kun immoo suuta suutaan maashaa mormaaf dugdaa osoo nutti hin beekamne akka citan taasisa jechuudha. Haala kanaan yeroo dheeraa booda dhukkubbii mormaa fi dugdaaf nu saaxila jechuudha. Namoonni baay'een yeroo ammaa dhukkubbii dugdaan rakkachuu irratti kan isaan argamanii kanaaf jechas yaalii hin barbaachisne yookiin immoo opereeshinii godhu jechuudha. Dhukkubbii dugdaaf sababoonni baay'een jiraatanis kunis sababa akka ta'uu danda'u haa beeknu jechuun barbaada. Lammaffaa jarmii dhukkuba fidaniif madda ta'uu danda'a. Haala nama ajaa'ibuun qorannoon akka mul'isutti moobaayiliin namoota hedduu qulqullummaadhaan harka 18 mana fincaaniitii gadi jedha. Sababni isaas namni harka isaa yoo dhiqatu bilbila isaa hin dhiqu waan ta'eef. Silaa kana ta'eef yeroo garagaraatti harka xuraa'aadhaan moobaayilii keenya ni tuttuqna. Kun ammoo jarmiiwwan yookiin baakteeriyaawwan deebisanii dhukkuba nutti fidan akka irratti wal horan taasisaa jechuudha. Harkuma bilbila keenya tuttuqneen osoo hin dhiqatin nyaata keenya turanna waan ta'eef jechuudha. Sadaffaan carraa kaansariin qabamuu keenya dabalu. Qorannoon godhameen guutumaan guututti adda baasuun dadhabamus yeroo hedduu moobaayilii fayyadamuun kaansariiwwan sammuu, ijaa, dhiigaa, cidaanii fi kaansarii xannachaa hancufaatiif akka nama saaxilu qorattoonni kan dubbatanidha. Inni afuraffaan balaa tiraafikaati. Kuni wanta akka laayyootti ilaalamu miti. Balaa tiraafikaa qaqqabu 4 keessaa tokko konkolaachisaan yogguu bilbila tuttuqu yookiin immoo haasa'u akka ta'edha ragaan kan mul'isu. Hanga har'aatti lubbuu meeqatu sababa kanaan bade laata? Inni kan hin beekamnedha. Dabalataanis dandeettii xiyyeeffannaa keenya ni hir'ata. Hirriba dhabuuf sababa ta'a. Keessattuu hirriba dura yoo xiqqaate sa'aatii 2 ol yoo kan ilaallu ta'e hirribni qabuu baachuu danda'a. Kuni ammoo sababa ifti bilbilli sammuu keenya irratti qabuun dhufa. Egaa inni kan biraa sagalee ol qabnee heedfoonii yookiin immoo eerfooniidhaan muuziqaa ni dhaggeeffanna yoo ta'e dhageettii gurraa hir'isa. Akkasumas ija miidhuu fuulduratti nu jaamsuu kan danda'udha. Yeroo dheeraaf osoo adda hin kutin bilbila ilaaluu irraa kan ka'e jechuudha. Jireenya hawaasummaa miidhudha. Nama waliin hariiroo hawaasummaa akka hin qabne nu taasisa. Araada nuti ta'uu danda'a. Dhukkubbii harkaa yeroo baay'ee waa barreessuu fi iskrool gochuurraa kan ka'ee fi kanneen kana fakkaatanidha. Egaa miidhaan bilbila harkaa hanganaa erga jenne ammoo kanaaf wantoonni nuti gochuu qabnu maalidha yoo jenne ammoo hanga danda'ameen yeroo bilbila keenya irratti dabarsinu yaa hir'isu. Kana jechuunis dhimma barbaannu itti fayyadamnee lafa kaa'u. Fakkeenyaaf feesbuukii yoo fayyadamnu ergaa qabnu dabarsinee odeeffannoo barbaannu ilaallee bilbila keenya lafa kaayu. Bilbilaan yoo nama dubbisnus haasawaa gaggabaabaa fi ergaa barbaachisu dabarsuu irratti xiyyeeffachuu. Bilbila yeroo dheeraaf ilaaluu dhiisu. Daqiiqaa 20 yoo ilaalle sekondii 20 ammoo waan biraa fuuldura kee jiru irratti xiyyeeffachuu. Kana yeroo yerootti gochuun gaariidha. Nama wajjin jirtan taanaan bilbila akka hiriyaatti hin ilaalina. Hariiroo hawaasummaatiif si fayyada nama waliin haasa'u. Hiriyaa kee feesbuukii irratti itti haasoftu caala kan cinaa kee jirutti haasa'utu bu'a qabeessa. Keessattuu haati manaa fi abbaan manaa yeroo waliif kennuu qaba. Inni kan biraa hirriba dura sa'aatii dheeraadhaaf yookiin 2 bilbila hin ilaalu. Hirriba isin dhoowwa waan ta'e muuziqaa sagalee ol aanaadhaan hin dhaggeeffatinaa. Bilbila madda ibsaa yookiin immoo chaarjii irra gootanii gonkumaa nama hin dubbisina. Akkasumas yeroo akkasii eerfoon yookiin immoo heedfooniidhaan waan hin dhaggeeffatinaa. Akkas gochuun haala hanga du'a namarraan gahuu danda'a waan ta'eef namoonni du'anis ni jiru ammoo. Yeroo danda'ame bilbila kiisii keessa godhachuurra waan itti qabamuun
kanneen akka boorsaa keessa godhachuun osoo danda'ame gaariidha. Akkas gochuun raadiyeeshinii bilbila irraa maddee qaama keenya miidhuu ni xiqqeessa waan ta'eef halkan yoo raftan bilbila eegdan yoo hin qabne cufaa kaa'aa yookiin immoo ofirraa fageessuun kaa'uudha. Dammaqsituu yookiin immoo alaarmii guuttanii warra mataa duraa kaa'atan akkas gochuudhaaf qusadha jechuun barbaada. Ijoollee daa'imatti gonkumaa bilbila hin kenna. Keessattuu umuriin isaanii waggaa 3 gadi warra ta'anitti yeroon kun yeroo sammuun ijoollee itti guddatu waan ta'eef guddina sammuu isaanii daangessa. Kanarraa kan ka'e daa'imman rakkoo cimaadhaaf saaxilaman ni jiru. Kanaaf isaan warreen armaan olitti tarreessine kana gochuudhaan miidhaa bilbilli qabu irraa of eegaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.